nagaadha. Isin biras wanti hundumtuu jaalala Waaqayyoof gargaarsa Waaqayyootiin nagaa ta'a jedheetan amanaa. Egaa kaleessa yeroo dheeraa tajaajila irra waanan tureef sagaleen koo qabamaadha. Kana biraan ganamaan yeroon sagalee kana waraabu. Kanaaf sagaleen koo xiqqoo isinitti furdachuu danda'a. Ta'us sagalee qal'isuuf jecha hojiin karoorsee yeroo kanaaf darbu waan hin barbaannee fi barumsa keenyatti fufnee walii wajjin baranna jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Akkuma beektan torbee keessatti garee tajaajiltoota waldaa dibata hafuura Waaqayyoon barbaaduu keessatti barumsa tajaajilaa fi ergama isaa jedhu walii wajjiniin barachaa jirra. Torbee darbee Waaqayyo nu gargaaree ayyaana nuuf baay'isee amala tajaajilaa dhugaa yookaan immoo mallattoo tajaajilaa dhugaa maal akka inni ta'e tokko kaasee hanga 8tti walii wajjiniin ilaallee turre. Caalumattiyyuu dhumarratti tajaajilaan dhugaan yookaan tajaajilaan sirriin tajaajilaan milkaa'uu danda'u, tajaajilaan kaayyoo Waaqayyoo fiixa baasuu danda'u jireenya isaattis ta'ee tajaajila isaatti abdiidhaan kan guutame ta'uu qabaa jenne. Tajaajila keenyatti abdii kutanna taanaan yeroon itti jireenya keenyatti abdii kutannu hin dhufa. Jireenya keenyatti abdii kutanna taanaanis immoo yeroon itti abdii tajaajila keenya irraa kutannu hin dhufa jechuudha. Tajaajilaan sirriin yookaan tajaajiltuu sirriin jireenya ishiitti tajaajila ishiitti abdii qabdi jechuudha. Ammam haalonni wal dhahaa warri kutaa yoo ta'an illee hin sirraa Waaqayyo guyyaa isaatti yeroo isaatti hin sirreessa toora galcha kallattii naa qabsiisa jedhanii yaaduu amanuu danda'uun nurraayi eegamaa jechuudha. Nurraayi baratamaa jechuudha. Kanaafuu tajaajila keessan gara fiixa ba'umsaatti, gara milkaa'inaatti, gara kallattii bu'a qabeessa ta'e tokkotti hin fiddu kan ta'u yoo jireenya keessanitti tajaajila keessanitti abdii qabaattanidha jechuudha. Abdii kan hin qabne, tajaajilaan abdii hin qabne, tajaajilaan haalota irratti abdii isaa hiru, tajaajilaan haalota irratti abdii isaa unkuru yoomiyyuu fiixa ba'uu milkaa'uu akka hin dandeenye amanuun sirriidha jechuudha. Macaafa qulqulluun keenya ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 6 keessatti akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu abdii jabaa lubbuun keenya qabattee dhaabbattu qabnaa jedha. Qofoon sibiilaa yeroo akkamiiti kan inni markaba qabee dhaabu? Abdiin yeroo akkamii barbaachisa kan jedhu waan xiqqooddan isinii ibsee booddee gara barumsa keenya isa kutaa har'aatti walii wajjin darbinaa jechuudha. Qofoon sibiilaa yeroo hundumaa hin diriirfamu. Yeroon itti qofoon sibiilaa diriirfamu yeroo rakkinni doonii sana mudateedha. Markaba sana mudateedha. Yookiin bubbee bakkeedhaa bubbisuun yookiin raafama galaanaatiin dooniin sun kallattii itti kaapiteeniin oofu gadhiisee yookaan gadhiisuudhaaf yeroo sodaa keessa gale, kufuuf yeroo sodaa keessa gale, dooniin sun yookaan markabi sun to'annoo kaapiteenii gararraa yeroo itti ta'u qofoon sibiilaa sun diriirfamaaf. Na argitaniittuu yeroo itti kam jenne yeroo to'annoo kaapiteenichaatti ol ta'e. Amma kaapiteenichi yaaluu danda'utti, amma kaapiteenichi dhiibuu danda'utti, amma kaapiteenichi sochoosuu danda'utti miti. Kaapiteenichi to'annoo isaa gaafa danda'u, mariin isaa ajajamuu gaafa didu, dooniin yookaan markabi sun gara inni itti oofuu barbaadetti deemuu gaafa didutu filannoon inni qabu filannoo biraa tokko jira. Innis liqinfamuu, bubbee sanaan aramuu, galaanaan nyaatamuu hin ta'in qofoo sana diriirsee doonii isaa yookaan markaba isaa lafa isa galaana jala jiruun wal qabsiisuudha. Sanan goonu taanaan, hin godhu taanaan yookiin liqinfamaa
yookiin bishaantu haree ittiin deema karaarraa maqa. Kana ooluudhaaf jecha carraan inni qabu qofoo markaba isaatii diriirsee galaana gidduu gadi dabarsuudhaan gara lafa isa hin sochoone, lafa isa hin raafamne, lafa isa irra taa'uufis irra deemuufis amansiisa ta'e sana isa gara lafa isa bishaan gajjallaa jiru keessa, bishaan raafamu keessa gad dabarsee isatti hidhata. Amma bubbeen raafamu, amma galaanni hamacamu, amma bineensonni bishaan kana keessa jiran olii gadi wacan, amma warri qofoo sibiilaa hin qabne sun liqinfaman, inni garuu irra keessa raafamaa jiraata. Amma galaanichi tasgabbaa'utti, amma qilleensichi darbutti, amma dhahaan galaanichaa deebi'ee tasgabbaa'utti qofoo sibiila isaatii lafatti waan hordeef, lafatti waan hidheef, lafatti waan ijaajjisiisee fi tasgabbaa'ee gabiidhaan irra keessa bishaan isa raafamuu, irra keessa galaana hamacamuu, irra keessa doonii olii gadi kukkufuuf ka'uu sana dhaabbataa jechuudha. Kanaaf egaa barreessaan ergaa warra Ibrootaa lakkoofsa 9 irratti nus abdii akkasii qabnaa jedha. Kanaafuu abdiin immoo akka nama yellaasime Roomee 5:5 irratti sagaleen Waaqayyoo nutti dubbateera jechuudha. Sababii Waaqayyoo jaallasa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenneen garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu yellaasisu jedha. Kanaaf obboleettii koo, obboleessa koo, abdii kutachaa tajaajiluun hiika hin qabu jechuudha. Abdiin guutamnee tajaajila. Akkuma sila waa'ee markabicha raafama oolee sana sinii kaasa, nus raafama kan oollu, dha'icha galaanaa kan oollu, darbannaa biyyi lafaan darbatu kan oollu, dha'ichaa fi lola jireenya keenya irratti gadi dhiifamu jalaa kan oollu, abdiin keenya kan ittiin hidhitu, kan ittiin dhuka godhatu, abdii keenya raafama keenya gidduu dabarsinee isa hin raafamne Waaqayyotti gaafa hidhamneedha jechuudha. Isa hin raafamne dhukkuba keenya gidduu dabarsinee Waaqayyotti gaafa hidhamnu, dhaba keenya gidduu darbinee Waaqayyotti gaafa hidhamnu, beela keenya gidduu darbinee Waaqayyotti gaafa hidhamnu, lola jireenya keenya irra jiru gidduu darbinee abdii keenya Waaqayyotti gaafa hinutu abdiin keenya jiraataa fi jabaa ta'aa jechuudha. Kanaaf dubbiin kun baay'ee waan natti toleeffan irra deebiidhaanii caqasuu barbaadee jechuudha. Egaa yoo har'a dhabde bor akka argattu, yoo beelofte akka quuftu, yoo maqaa badde barri maqaa tolan akka jiru, yoo gufatte ka'uun akka jiru amanuudhaan, abdiidhaan guutamnee hojii keenya hojii nuuf kenname hojjechuutu nurra jiraataa jechuudha. Bargiti hojii kana kan fudhanne nuyi namarraa otoo hin ta'iin, biyyarraa otoo hin ta'iin, waldaarraa otoo hin ta'iin Waaqayyoorraayi. Mee fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Namni tokkotu gamoo guddaa tokko ijaarrachuu barbaadee jiru. Namni kun gamoo kana ijaarsisuudhaaf baasiin isa barbaachisu hundumtuu edda qixaa'ee fi erga baajata isaa calleeffatee, erga harkatti qarshii qabateetii booddee ogeessa dizaayinara yookaan injinara yookaan immoo kontiraaktara mana sana hojjetu wajjiniin taa'ee haasa. Poozishinii qabatanii, bakka gaarii qabatanii, yookiin mana isaatti affeeree yookiin mana ogeessaa sana dhaqee yookiin immoo kaaffee bareedaa wayiitti waameetu taa'ee wajjiniin haasa. Maal jedhaanii mana bareedaa gamoo darbii aga kana ga'uun barbaada. Qabiyyeen mana kootii immoo kana of keessaa qaba. Gamoon kun giddugala gabaa of keessaa qaba. Iddoo kireessan qaba. Kaafteeriyaa of keessaa qaba. Hoteela of keessaa qaba. Kutaa ciisichaa of keessaa qaba. Mana qulqullinaa of keessaa qaba. Kutaa dhiqannaa of keessaa qaba. Jedhee kana hundumaa eddatti mee booddee ogeessi baasii gaafata. Manni kee kwaalitii ati barbaaddu kanaan yoo hojjetame birrii aga kanaa si gaafata jedheetitti.
birrii sana irratti walii galtee mallatteessu. Argitanii sana booda dhaqee gaafa hojii jalqabu yookiin birrii sana wal duukaa kennaaf yookiin maateriyaala dhiyeessa. Hojjetaan sun garuu kan inni mana sana ijaaruu dhaqu simmintoo baatee miti. Kan inni mana sana ijaaruu dhaqu ashawaa baatee miti. Kan inni mana sana ijaaruu dhaqu bolokkeetta baatee miti. Feerroo baatee bishaan fi kan kana fakkaatan baatee miti. Ofiisaa baadhatee mana sana dhaqaa jechuudha. Ofiisaa baadhatee iddoo hojiin sun itti hojjetamu dhaqaa jechuudha. Sana hunda dhiyeessuun kan abbaa hojii sanaati jechuudha. Kan abbaa gamoo sanaati jechuudha. Utuu inni hojjetu ashawaan yoo dhume abbaan yookiin hojjetaan sun abbaa qabeenya sanatti dawwalee daqiiqaa haganaa gidduutti na qaqqabsiisi jedhee hin qaqqabsiisu yoo ta'e hojjetaan maal gochuu qaba? Dhiisee deemuu danda'a jechuudha. Gabaabaadhumatti kan inni isinii kaasuudhaaf yaale tajaajila keessatti akka nuyi abdii hin kutanne kan nu godhu, akka nuyi abdiin keenya jabaatu, akka nuyi abdiin keenya ijaaramu, akka nuyi abdiin keenya jajjabaatu kan nu godhu nuti hojjetoota malee abbaa hojii miti waan taaneef jechuudha. Hojjetoota gaafa taanu dhiyeessiin nu bira utuu hin ta'in abbaa hojiiti. Abbaan hojii Waaqayyoodha. Nuyi garuu hojjetoota. Waaqayyotu maasii isaatti nu ergate, iddoo hojii isaatiitti nu ergate. Mana ijaaraa jedhee nu ergee waan ittiin mana ijaaran kan fidu isaadha. Argitanii biqiltoota dhaabaa jedhee waan dhaabnu lafa irra dhaabnu akkamittiin akka dhaabnu kan nu akeeku isaadha. Kanaafuu jireenya keessan keessatti hojjetaa godhaa of lakkaa'aa malee abbaa hojii gootanii of hin lakkaa'inaa. Waldaa gaggeessuudhaafati abbaa waldaa miti hojjetaadha malee. Tajaajilaan abbaa waldaa miti hojjetaadha malee. So gaafa miirri kana sirriitti dhugaatti nuu galee gaafa dhugaa kana jala murreessifnee sirriitti hubanne hamacama oolla, raafama oolla, bir'annaa oolla, raafama oollaa jechuudha. Tajaajilli isa kanaa jechuudha. Tajaajilli dhugaa maal abdataa, maalirratti abdiinsaa ijaaramaa ta'a? Waan isa barbaachisu hundumaa Waaqayyo yeroo barbaachisu fakkaataa barbaachisummaa isaatiitti akka isaa dhiyeessu amaneetu hojii Waaqayyoo hojjeta jechuudha. Because we are servant of God. Garboota isaati, hojjetoota isaati jechuudha. Macaafa Naahimiyaa keessatti Naahimiyaa yeroo dubbatu nutiin kaanaa jedhe Waaqayyo garuu hojii keenya walluu qixxeessaa jedha. Hayyaachuu wal qixxeessuun waan barbaachisu fidanii guutuudhaan ka'uun garuu ga'ee ofii ba'uudhaan as kan jirru amma barumsa kana barachaa kan jiru anamma barumsa kana sin barsiisaa kan jiru ga'een koo ka'uudha akka sin taatan sin dammaqsuudha. Argitanii kan wal qixxeessu Waaqayyoodha jechuudha. Ga'een koo dubbii kana laphee kee irra facaasuudha. Laphee kee akka barbaadutti kan wal qixxeeffatu Waaqayyoodha jechuudha. Ga'een koo hojii mana kanaa keessatti ga'een koo ka'ee dhaabbachuu yoo ta'u wal qixxeessuun kan Waaqayyooti jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulosis yeroo dubbatu annan dhaabe Aphiloos in kotkotee in kun bishaan obaasee Waaqayyo garuu hin guddisee jedha. Argitanii waan nuyi itti dadhabne tokko Waaqayyo milkaa'inaan duukaa akka jiru amanuu danda'uu qabna jechuudha. Dhuga baatii irra jirta yoo ta'e dhuga baatiin sun Waaqayyo humni Waaqayyo si bira akka jiru Waaqayyo provide akka si godhu amanuu danda'udha. Because God is really our provider. Kanaaf abdii kutachuun kan irra hin jiraanneef jechuudha. Tajaajilaan sirrii, tajaajilaan dhugaan isa kanaan beekama. Egaa kuni irra deebii yookaan si'eessituu barumsa keenya guyyaa har'aa irra deebii barumsa keenya torbeeti. Kutaan itti aanu lakkoofsi salgaffaan 8ffaa walii wajjin ilaalle salgaffaan tajaajilaan dhugaan eenyu akka isa waame bareechee beeka. Dhimmi kun dhimma waamicha wajjiniin wal qabatudha. ከጥርጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ዋሚች waaqayyo dhala namaa waamu waamicha gurguddaa lama. Isaan sun general calling እና special calling jedhamu. General calling jechuun waamicha walii galaa jechuun waamicha waaqayyo fayyinaaf dhala namaa waamu jechuudha. Isa kana waaqayyo xalayaa waamichaa nama hundumaaf akka dhiyeesse wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti wangeelaawwi Yohaannis nutti beera jechuudha. Maal jedha? Waaqayyo tokkicha ilma isaa
isa jaallatu dabarsee kennuudhaan akkasumatti maal godhe biyya lafaa jaallateera. የእግዚአብሔር ስራ ዓለምን እንዲሁ በነፃ መውደድ ነው። ድህነት የሚመጣው ግን በልጁ ማመን ነው። ከራ ፈይና ኢልመሳ ኢየሱስን ማል ጎደ ጀቹዳ ኢየሴ ጀቹ ኢልሚሳ ኢየሱስ ዳንዲ ፈይና ተኤራ ጀቹ ከናፊ ዋሚች ኩን ዋሚቻ ማሊየደማ ዋሚቻ ዱአ ገረ ጅሬኛት ኦርሙማ ገረ ሙጫት ገርቢቸ ተኡራ ገረ ሙጫት በዲ በረበራራ ገረ ጅሬኛ በረበራት ዱከና ገረ ኢፋት ዋመምኔዳ ጀቹ ይሄ የደህንነት ጥሪ ነው የሚባለው። ዋሚቻ ፈይና ጀዳም ጀነራል ኮሊንግ ዋሚቻ ሊገላት namni hundu akka fayyu barbaada waaqayyo waan ta'eef akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u barbaadaadha Phaawulos. Namni hundinuu akka fayyu kan barbaadu waaqayyo karaa namni hundumtuu ittiin fayyu waamicha dhiyeesseedha. Kun waamicha walii galaadha. Inni lammaffaan immoo waamicha addaati. Special calling jedha. Inni kun ergama wajjiniin imaanaa fudhachuu wajjiniin kan wal qabatu. Wangeela Maatewos boqonnaa 16:8 gooftaan keenya Yesuus gara biyya lafaa dhaqaa isaaniin jedhe jechuudha. Gara biyya lafaa maal godha? Dhaqaa. Amma handaara lafaatti deemaa dhaquudha jechuudha. Maarqos 13 keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajiltoonni yookaan bartoonni gara isaa akka dhufan waamee waamicha walii galaatti gara isaa akka dhufan waamee leenjisee hidhachiisee nyaachisee galaa qabsiisee akka deemaniif immoo isaan ajajeedha. Kun maalinni waamicha addaati jechuudha. Waamicha tajaajilaati jechuudha. Kanaaf tajaajilaan sirriin tokko jireenya isaa keessatti maal akka tajaajilu, eenyu akka tajaajilu, yoom akka tajaajilu, eessatti akka tajaajiluudhaaf beekuun dursa eenyu akka isa waame, waamichi isaa maddi waamicha isaatii eessa akka ta'e beekuu danda'u ture jiraata jechuudha. Tajaajilaan waamicha isaa hin mirkaneeffanne tajaajila isaa xumuree mirkaneeffachuu hin danda'u. Tajaajilaan waamicha isaa hin mirkaneeffanne ija tajaajila isaatii kan kooti jedhee mirkaneeffachuu hin danda'u. Kanaaf utuu tajaajilatti seeniin utuu tajaajilatti hin gadiin dura waamicha keenya beekuudha. Iddootti waaqayyo nu waame ispeeshaalii waamicha adda hojii addaati, kennaa adda addaati. Tokko waaqayyo gaggeessuu irratti waama, tokko waaqayyo lallaba irratti waama, tokko waaqayyo barsiisuu irratti waama, tokko waaqayyo kennaa fayyisuu irratti waama, tokko waaqayyo maallaqaan kennuu irratti waama. Iddoo garaa garaatti waama waaqayyo. Just hojiiwwan gaarummaa hojjechuu qabnu hundumtuu kan hunda keenyaa yoo ta'an iyyuu qixni waaqayyo itti nu waamuu fi qixni waaqayyo itti nu bobbaafatu garuu iddoo adda addaa akka ta'e beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf macaafa seera boqonnaa 3:14 tokkoffaa Saamu'eel 3:13 hojii ergamootaa 9:8-15tti ergaawwan kana kan isinii ibsu caqasa kana dubbisuu dandeessu jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf tajaajilaan tokko tajaajila qabaachuu qofti dandeettii tajaajilaa qabaachuu qofa otoo hin ta'in beekumsa tajaajilaa sanas beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Tajaajiltoota baay'eedhaaf rakkoo guddaan eenyu akka isa waame osoo hin bariin dirree tajaajilaa irratti ba'uun yeroo muraasa erga tajaajilanii booda mudannoo xiqqoo isaan mudatuun hidhata isaanii hiikkatanii yeroo deebi'antu mul'ata jechuudha. Kun rakkina jireenya namoota baay'eeti. Eenyu akka isaan waame otoo hin beekin yookiin waamicha namaatiin yookiin waamicha miira isaaniitiin yookiin dheebuu isaaniitiin gara dirree tajaajilaatti ba'u yeroo muraasa booddee koshkoshii wayii gaafa dhaga'amu shokoktaa wayii gaafa dhaga'amu bukkeetti godhuu jechuudha. Dirree tajaajilaa dhiyeessuu jechuudha. Kan namoota baay'ee beekuu dandeenya jechuudha. Deemaas Phaawulosiin wajjiniin Tasalonqee dhaqe. Kan inni dhaqeef lallabuudhaaf. Tasalonqee dhaqee magaalaa bareedduu gaafa argu magaalittiin magaalaa keessaa ba'an miti. Magaalaa keessatti hojjetanii of jijjiiranii jedhee garaa isaatti of gurguree Phaawulos biraa hafee jedha. Kanaaf namoonni baay'een har'as waan isaan waame duukaa jiru jechuudha. Waan isaan waame duukaa jiru. Fedhiin isaanii kan isaan waame isa duukaa jiru. Gaaffiin isaanii kan isaan waame isa duukaa jiru. Hawwiin isaanii kan isaan waame isa duukaa jiru. Garaan isaanii kan isaan waame garaa isaanii duukaa jiru jechuudha. Namoonni garaa isaanii wajjiniin badan sijjammar namoota garaan isaanii isaan waamedha. Namoonni maqaa isaanii duukaa badan namoota maqaan isaanii isaan waamedha. Namoota fira isaanii duukaa badan namoota firti isaanii isaan waamedha. Namoonni waaqayyo isaan waame garuu hanga dhumaatti deemuudhaan hanga dhumaatti tarkaanfachuudhaan kaayyoo waaqayyoo fiixa baafatu jechuudha.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni eenyu akka isa waame beeku garuu isa waametti waan abdatuuf hin sodaatu. Dhimma dirree tajaajilaa irratti inni itti gaafatamummaa akka fudhatu waan beekuuf yaaddoo hin qabaatu jechuudha. Dubbii dubbatu saalfii fi shakkii tokko malee onneedhaan dubbata. Inni isa waame akka isa deeggaru waan beekuuf isumatti hirkataa jechuudha. Gatiin isaa nama yookaan waldaa harka osoo hin ta'in isa waame Waaqayyo irraa eeggata jechuudha. Caalatti kan dhaga'uu fi kan abboomamu isa waame ta'a jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nama san waame beekuun by the way ergaa dhaquu fi duwwaa utuu hin ta'in gatiin dadhabbii keenyaas isa harka akka ta'e amanuudha jechuudha. Ani jireenya koo keessatti yeroo baay'ee kanan of barsiiseef of shaakalsiise Waaqayyos kan na gargaare kan ayyaana naaf baay'isee maalinni jireenyi keenya jireenya raafamaa hin qabne akka noolu kan godhu waan hundumaa Waaqayyotti amanuudhaan socho'uudha jechuudha. Gatii keenya namatti otoo hin ta'in Waaqayyotti irra eeggachuu jechuudha. Gatiin keenya namatti otoo hin ta'in Waaqayyotti safarachuu jechuudha. I think hojii kana gaafa hojjennu as keessa gaggeessitoonni jirtu, tajaajiltoonni garaa jirtu, ispeeshaalii hundi keenya tajaajiltoota garee kana keessa kan jirru gaafa tajaajiltan sa'aatii sabni isin tajaajiltan qabu qixxee qabdu. Isarraa garuu sa'aatii keessan qooddanii irriba dhabbanii tajaajiltu. Inni kan biraan kiisii keessanitti hir'attanii tajaajiltu. Inni kan biraan saayikooloojikaalii miidhamaa tajaajiltu. Kana hundumaa keessatti oobdiin isinirraa safarattan, dirreen isinirraa safarattan, dirreen isinirraa aammattan, dirreen isinirraa qunxurattan dirree tokko ta'uu qabaachuu. Dirreen sun dirree kamiidha? Dirree harka Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf Waaqayyotti amanuun, Waaqayyotti hirkachuun, isa beekuun tajaajila keenya fiixa baasuu keessatti faayidaan inni nuuf qabu olaanaadha jechuudha. Inni kurnaffaan saba tajaajilu adda baasee beeka. Ba'uu 3:19, Hisqeel 2:2, Isaayyaas 6:9. Kutaawwan macaafa qulqulluu kana keessatti tajaajiltoonni nuti arginu Waaqayyo biraa naaf adda bahaa yookiin anaaf hojjedhaa gaaffiin jedhu yeroo itti dhiyaatu bifa ifaa ta'een garam akka deemanii fi eenyuun akka tajaajilan yeroo itti himamu argina. Egaa tajaajilaan haala kamuu damdamatee rakkinoota obsee gaaffiiwwan jiru hundumaa sarvaaf godhee jireenya isaa mijeeffataa jechuudha. Maalirraa maddaa? Sababni tajaajilaa saba tajaajilu adda baasuurraan madda waan ta'eef. Egaa tajaajila kamiin dura eenyu akka tajaajilu, sabni nu tajaajilu eessa akka jiraatu, haalli isaan keessa jiraatan haala akkamii akka ta'u, akkaataan itti jiraatan fi sadarkaan jireenya isaanii, umuriin isaanii, beekumsi isaanii, haalli dinagdee isaanii maal fakkaataa kan jedhu adda baasnee beekuun gaariidha jechuudha. Sababiin isaa approachii keenya sirreessuudhaaf waan nu gargaaru. Fakkeenyaaf namicha mana kiraa keessa jiru dhaqxee akka waan mana isaa keessa jirutti hu'uu jettee iyyitee yoo tajaajilte namichi boru ganama kiraa keessaa ari'atamaa jechuudha. Kadhachuu fidhattee balaatti dabaltee galtaa jechuudha. Approachii kee sirreeffatta haala namichaa beekuun. Kanaaf tajaajilaa sirriin, tajaajilaa dhugaan, tajaajilaan dhuga qabu, tajaajilaan hojii Waaqayyoo hojjetu sabni sun maal akka fakkaatu beekaa jechuudha. Jireenya isaaniitti dhiyaachuudhaaf. By the way, tajaajilaa jechuun ba'aa nama sanaa ba'achuudhaaf dhaqxaa jechuudha. Irra kaa'u ba'aatti fe'uu naqu. Inni miila kanaa ba'aatti fe'uudhaafi kan inni naqu. Yesuus Kiristoos kan inni nuun jedhee addunyaa kana yookiin biyya lafaa kana yookiin namoota hojjechiifachuutu hin ta'in hojjechiifachuuf nu fedhe. So we are servant garbicha jechuun tajaajilaa jechuun hiika jecha servant jedhu irratti yookaan slave jedhu irratti ilaallee irraa jechuudha. Gargaaruu dhaqnaa jechuudha.
Kanaaf namichi maal baatee akka jiru beekuu qabna jechuudha. Hin dhukkubsata yoo ta'e dhukkuba isaa beekuu qabda. Rakkina dinagdee qaba yoo ta'e rakkina dinagdee beekuu qabda. Saayikooloojikaalii yoo ta'e rakkina fayyaa yoo ta'e rakkina fayyaati. ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄን በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እውነተኛ አገልጋይ የሕዝቡን ሁኔታ በደንብ ያውቃል ማለት ነው። ገለኒ ጉዳን ዋቀዮ ፈጡ እኒ ኩዳ ተኮፋን እኒ ኩዳ ተኮፋፊ እኒ ዱማኒ ተጃጅላን ስሪን ተኮ ተጃጅላን ዱጋን ተኮ ኤርጋ ዱበቱ አደባሴ ቤካል ነቲ ፈካታዳን እንዱበቱ ta'innaadhaan hin dubbatu. Miira sabaa ilaalee hin dubbatu. Miira ofii isaa ilaalee hin dubbatu. Eebuu isaa ilaalee hin dubbatu. Nama dhukkubu maatiin bira taa'anii boo'an bira dhaqxee boo'uun jara sanaa waan si gaddisiiseef hin fayyita jechuun hin sirra hin jiraatu jechuudha. Rakkinni tajaajiltoota ispeeshaalii raajota keenya bara si'anaasa kanarraa maddaa jechuudha. Eessaayi bakka maatii boo'u wayii gaafa kan galaan isaanii immoo gaafa parsanaalii lolli kun. Nama gaafataatu nama boo'u nama dhukkubsatu nama maatiin jalaa gaddu gaafa argitu jechuun keenaaf jechuudha hin gadditaa jechuudha. Isuu leelaa nagar gaafa kadhattu garuu miira sana keessaa ba'uu qabdu. Konnekshinii sirriidhaan hariiroo sirriidhaan waaqayyoo wajjin wal quunnamuu qabdu. Nama dhukkubsatee du'uudhaaf utuu jiru kottu kadhadhu gaafa siin jedhan namichi kun du'aaf jireenyi gidduu jira yookiin fayyaa yookiin du'a kan jedhu tilmaamaa dhaquutu hin ta'in kun lamaan dhugaa akka ta'an beekitee yaadni waaqayyoo garuu isa kam akka ta'e adda baafachuudha jechuudha. Waaqayyo maal dubbata? Dubbiin waaqayyoo isa kamii? Ergaan waaqayyoo isa kamii? Yaadi waaqayyoo isa kamii? Ajandaan waaqayyoo isa kamii kan jedhu gargar baasnee adda baasnee beekuu danda'uudha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa waan jedhu waan tajaajilu adda baasee beekuun dirqama tajaajilaa tokko ta'a jechuudha. Dirqama keenya ta'a jechuudha. Dirqama ergama keenyaa ta'a jechuudha. Namni waan tajaajilu utuu adda baasee hin beekin dirree tajaajilaatti ba'uun tajaajila qofa osoo hin ta'in saba sana bitaa galchaa jechuudha. Hin dogoggorsu. Yeroo namoota qisaaseessa ofiisaas ni qaana waaqayyoonis ni gaddisiisa. Sababiin isaa miira isaarraa hawwii isaarraa dheebuu namaarraa dubbata waan ta'eef. Egaa ergamaan tokkos ergamaa kan isa taasisu ergaa isaati malee ani tajaajilaaf waamameera ergameera jechuu isaa akka hin taane beekuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaaf waaqayyo akkana ni tajaajilu hin barbaadu anaanis na waameera namni jedhu tokko ergaa qulqullaa'aa fi ifaa ta'e dabarsuudhaaf qabatee qophaa'uu yookaan ka'uu qaba jechuudha. Asirraa jalqabaa jechuudha. Sababni isaa waaqayyo tajaajilaa nama hojii isaatiif ergu yookaan ergaa sagalee malee in ergu waan ta'eef. Tajaajiltoonni dhugaa sagalee waaqayyoo keessatti argaman martinuu kan isaan waame waaqayyo isaanii irraa ergaa ifaa fi qulqulluu fudhatanii ba'uu isaaniitiin tajaajiltoota waaqayyoo kan isaan jechisiise jechuudha. Kanaaf mallattoon tajaajilaa dhugaa tokko maal akka tajaajilu maal akka dubbatu adda baasee beekaa jechuudha. Walumaa galatti barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti wantoota gurguddoo sadii ilaalla. Tajaajilaa dhugaan eenyu akka isa waame bareechee beeka. Tajaajilaa dhugaan jireenya saba tajaajiluu adda baasee beeka. Tajaajilaa dhugaan ergaa isa harka jiru adda baasee beeka jedhu. Egaa kun sadanuu jireenya keenyaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka nuyi hin sodaan, akka nuyi hin phirphiram, akka nuyi haalotatti hin hidhamne, akka nuyi haalota wajjiniin kontraata waliin qabne nu taasisaa jechuudha. Asii jalqaba milkaa'e. Asii jalqaba fiixa ba'uun, asii jalqaba boojuun, asii jalqaba milkaa'in, asii jalqaba abdiidhaan walitti hidhachuun. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo isa dhageenye nuufaa eebbisu barumsa keenya kutaa 8ffaa har'aaf asumatti xumurra. Kutaa 9ffaa irratti